Ashama harka fuune akkam jirtu jaalatamtootaa fi hordoftoota TikTokii kiyyaa nageenyi keessan badhaadha. Tole egaa akkuma beekamu yeroo darbee kutaa tokkoffaa yookiin paartii tokkoffaa waa'ee shufeerinnaatii yookiis konkolaachisummaa akkamittiin konkolaachisaa ta'uudhaaf yookiin konkolaachistuu ta'uudhaaf of qopheessuu akka qabnuu fi gulantaaleewwan keessa darbuu qabnu isiniif qoodee turuun koo hin yaadatama. Egaa har'as immoo itti fufee paartiituu yookiis immoo kutaa lammaffaa isaa isin biraan ga'uudhaaf qophii xumuree jira jechuudha. Egaa akkuma kamu kutaawwan darbe keessatti akkamittiin sammuu keenya kireetii akka goonu akkamittiin immoo maal akka gochuu qabnuu fi akkasumas immoo ofitti amanamummaa qabaachuu danda'u dhiisuu keenya akka adda baafannu utuutti seeniiwwan wantoota gochuu qabnullee akkasumas inni tuttuqeetii ture. Egaa hamma immoo erga jalqabnee erga wantoota kutaa darbe keessatti haasofne keessatti erga reedii taanee argamne booddee immoo erga gara barnootaa dhaqnee maal ta'uu qabna maal keessa darbinaa maal fakkaata akkaataan baruu fi barachuu isa jedhu akkuma beekamu mana barumsaa Abu Dhabii keessattidhaan kanan baradhee iddoon jiraadhu Muhammad bin Saididha. Iddoon barnoota kiyyaa immoo Musaffaadha jechuudha. Egaa Musaffaa fi Muhammad bin Saidiin yoo akkam guddate daqiiqaa 13 kan walirraa fagaatudha makiinaadhaan. Egaa kanaaf konkolaataadhaan immoo daqiiqaa lukaan immoo konkolaataadhaan daqiiqaa 13dha. Miilaan immoo daqiiqaa 40dha. Kanadha kan walirraa fagaatu jechuudha. Ani egaa yeroo sana madaamii kiyya wajjin gaafa walii galuu lukaanan deemee baradhaadha ture. Sababi isaa immoo qarshii mindaadhumaan argachaa deemuu kaffalaa deemaadhaan itti seene malee dura qopheeffadheen ture lafa jala jechuudha. Egaa mana barumsaa barachuudhaa fi dursa qarshii qopheeffachuun nama barbaachisa ture. Odeeffannoo isaan kanaan baay'ee hin qaban ture. Akka carraa ta'e egaa ergan keessa seenee jedhee kaffaltiin amma sadarkaa keenya dabalaa deemu kilaasiidhaa gara kilaasii biraatti akkuma darbaa deemu kaffaltii garaagaraa kaffalaa akka deemnu ergan barnooticha eegaleeti kanan adda baafadhe jechuudha. Duraan odeeffannoo garaagaraa waan qabaadheen qabu ani xiyyeeffannoon kiyya akkuma durasanii kaasee diraamaa garaagaraa ilaaluutiin Arabiffaa Internaashinaal ta'e sammuu koo keessatti kireet gochuudha akkasumas immoo qophiiwwan garaagaraa reedii godheetiin ture akkasumas maal akkan ta'u barbaadu maal akkan hojjechuu barbaadu fuuldura koo ilaalaa kana nan yaadee waan hundumaan qophii ta'een ture. Kanarraan kan ka'e gara mana barumsaa dhaqee jechuudha. Egaa mana barumsaa gaafa dhaqnu dirqama odeeffannoo fudhachuun irra jiraata haala mana barumsaa naannoo sanaa jechuudha. Fakkeenyaaf hundi keessan Abu Dhabii miti kan jirtanii baay'een keessan Dubaay jirtu baay'een keessan saarchaa jirtu baay'een keessan immoo mana barumsaa biroo jiraachuu yookiin immoo biyya biroo jiraachuu dandeessu jechuudha. Egaa kanaaf walumaa galatti ani odeeffannoo karaa obboleessa keenya Mureel karaa sanaadha kanan odeeffannoo garaagaraaf naannachaati ture. Inni na dursa torbee lama waan akkasii jalqabee mana barumsichaatti waan tureef karaa isaatiin gorsaa fi akkasumas jajjabina akkasumas immoo informationii garaagaraa karaa isaatiin argachaati kanan ture. Inni na dura waan deemuuf ani immoo isa booddee waan deemuu fi baay'ee agas waan rakkiseen qabu wanta inni keessa darbee guyyaa gara guyyaatti gaggaafachaa odeeffannoo gochaatiin ture. Walumaa galatti egaa mana barumsichaa sana keessa seenee waan tokko gootanii achi dhaqxanii iddoon itti galmaa'an iddoon itti immoo kutaa biraa dhaqan iddoon itti baqa ammuma deemtanii gulantaalee akkasuma namoota garaagaraa qaamota garaagaraatii daddabalamaa deema waan ta'eef kana hunda wal quunnamuudhaaf naqqee ta'u yookiis immoo dammaqxuu ta'uu nu gaafata jechuudha. Goodaa keessa deemanii waan tokko dhuunfaa ofiitiin raawwachuun biyya namaa keessatti ulfaata waan ta'eef isa kanarratti of dammaqsuu danda'uudha qabaanna jechuudha. Ani maal gochuu nan danda'a jechuu bakka waan hundumaa gochuu nan danda'a waan jedhu ofitti amanamummaa akkasii qabaachuu nu gaafata jechuudha. Goodaa baanee gaafa ofii keenyaaf gaggeessinu jechuudha. Egaa kana booddee gara galmeetti dhuftu galmeen sun akka mana barumsaa sanaatti dhagaa qarshiin galmee jechuudha akka iddoo jirtanitti wal qabatudha. Kanaaf kaffaltii galmee jira kaffaltii galmee sana hin gootu hundumaa kaffaltii galmee dura egaa qarshii qabaachuu sin gaafata. Qarshii lafa keewwattanii isa booddee galmaa'uu qabdu. Qarshii sin lafa keewwachuu qabdan 6,000 hanga 7,000 ta'uudha qaba otoo shufeerummaan baratin jechuudha. Qarshii 6,000 hanga 7,000 lafa keewwattanii isa booddeetti seenuu qabdu jechuudha. Erga seentanii booddee barnoonni yeroo jalqabaa isiniif kennamu barnoota mallattoolee tiraafiikaati jechuudha. Mallattooleen tiraafiikaa eenyu fa'idha maal fedha isaan jedhan kana isaan kanas ni kennama kan isinii kennamu sa'aatii tokko yookiin sa'aatii lama gidduutti isiniif kennama. Isee kana egaa kan isaan isinii doottiin kilaasii keessatti jechi isaan isinii jedhanii ariifatee Arabiffaa Internaashinaal ta'een ariifatee isinii waan kennamuufi irra deebi'anii isiniin barsiisan waan ta'eef galaatii qo'adhaa isiniin jedhaniitu akkasiin googilii sarchi gootanii akkasumas immoo yuutuubii sarchi gootanii akkasiin qo'attan isiniif kennama. Barattan kilaasii barattanii akkasiin kilaasii sana qabattanitti yookiin torbeetti yookiin torbee lamatti yookiin immoo guyyaa lama yookiin guyyaa sadii gidduutti qormaataaf isin qopheessu jechuudha.
kilaasiidhaan qoramtu kilaasiidhaan barattu jechuudha isin galee. Egaa mallattoolee kana gisuma tokkicha isin barsiisuu irra deebi'uun hin jiru. Isin immoo dhuunfaatti galtanii qo'attanii mallattoon kun maal jedhama maaliif immoo fayyada waan jedhu hin qo'attu. Qormaan immoo bifa lamaan isiniif kennama. Bifti jalqabaa mallattoo kompiitaraan barreessuuf dubbisuu namoota danda'anii fi kompiitaraan kennama jechuudha. Isa kanas gaafa galmooftan otoo galmaa'in dura isa kana filannoo gochuu danda'uudha qabaattu. Maaliif isaan tarii arabiffaan danda'a yoo isin jettan laangujii arabiffaan danda'a gaafa isin jettanii arabiffaan kompiitara barreessanii dubbisuu dandeessuudhaan isin galmeessuu danda'u. Gaafa kana birrii keessan nyaatamtu akkasumas immoo duubatti isin deebisu jechuudha. Maaliif barreessuu dubbisuu arabiffaa hin dandeessan waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo qormaan isin filachuudhaa qabdan mallattoo ta'uu qaba. Yoo arabiffa barreessuu dubbisuu hin dandeenye yoo ingiliffa barreessuu dubbisuu hin dandeenye mallattoodhaan qoramuu danda'u qabdu jechuudha. Mallattoodhaan suuraawwan wanta sanaa isin fuuldura kaa'u isin immoo maqaan isaa akkas jedhama jettanii mallattoo sana agarsiisuudhaan deebistu afaaniin dubbachuudhaani jechuudha. Mallattoo sana suuraa isaa isin jala qabu isin immoo wanta sana maal akka inni jedhamu maqaa isaa itti himtu jechuudha. Arabiffaan isaa ta'u ingiliffaan jechuudha. Isa booddee isaanii yaada keessan sana deebii keessan sana sirrii yoo ta'e sirriidha sirrii yoo ta'u baate sirrii miti. Walumaa galatti mallattoolee hedduutu jira. Mallattoolee hedduu keessa 16 ol yoo deebii sirrii deebistan yookiin maqaa isaa sirrii dhooftanii achi keessaa isin maal taataniittu darbitaniittu jechuudha. Yoo immoo isa kana 16 ol hin deebisiin kuftaniittu jechuudha. Isinii galee 20 isin gaafachuu danda'u 20 ol isin gaafachuu danda'u gaaffii mallatticha jechuudha. Achi keessaa gaa dirqama 16 fiduu danda'u qabaattu jechuudha. 16 finne taanaan hin kuftu 16 fiddan taanaan hin darbitu jechuudha. Egaa kana isin gaafata. Walumaa galatti kun egaa yoo sammuu keessan keessatti arabiffaan mallattooleen sun maal akka jedhu yookiis immoo ingiliffaan mallattooleen sun maal akka jedhu hin qabatin sammuu keenya keessa hin jiru yoo ta'e waan deebisuu hin qabnu sa'aatii sanatti jechuudha kufuudhaan alatti. Yoo kuftan immoo indagana tokko jettanii dugda duuba deebitanii galmootanii haaraa barumsa sana fudhachuu isin gaafataa jechuudha. Kunis immoo qarshii duraan kaffaltanii irra deebitanii kaffaltu jechuudha. Egaa kanatti immoo baay'ee nyaatamaa baay'ee miidhamaa waan deemtaniif wantoota kutaa darbe keessatti ni kaase sana irra deddeebitanii dubbisuu irra deddeebitanii of qopheessuu danda'u isin gaafata jechuudha. Walumaa galatti egaa ani ji'a tokko fi torbee tokko keessattidha kana nan baradhee xumuree laasensii kiyya fudhadhee galee jechuudha. Egaa kun duraan arabiffas akkuma isiniin jedhee reedii ta'eetiin dhaqee akkasuma mallattoolee kanallee sarchi gochuudhaan dubbisaati kan hin ture. Kanaaf otoo kufiin kanan baradhee walumaa galatti kan laasensiitti hin fudhadhee fi akkasuma guyyaa tokko qormaatarraa kacarraa ta'ee madaamii keessumaa waan qabduuf nan hafee sababii nafeef irra deebi'een wanticha kute jechuudha. Guyyaadhuma kuttanii sa'aatii jettan sana yoo hafe daqiiqaa jettan sun yoo isin jala hanqate duuba isin deebisu isaan birrii waan barbaadaniif jechuudha. Kanaaf sa'aatii isin mijatu beekuu danda'u qabaattu. Taayimii keessan beekuu danda'u qabaattu. Sa'aatiin immoo waraqata irratti hojjetamee isiniif kennama. Isa kana ilaaltanii sa'aatii sanatti dursitanii manaa bahuudhaan akka yeroon sun isin jalaan gubanne daqiiqaa 5 illee dabarsitanii isin seensisan kilaasii keessa jechuudha. Dugda duubatti isin deebisanii indaganaa sa'aatii guddaa waan ta'eef indaganaa guyyaa biraatiif irra deebitanii barachuuf yookiin immoo sa'aatii sana guyyaa biraa akkasiniif qabanii fi indaganaa duubatti deebitanii birrii kaffaltanii kilaasii qabattu jechuudha. Duwwaa isin jalaa ta'a gaafa sanaa jechuudha. Kana akka hin taaneef maal ta'uudhaa qabaattu taayimii keessan beekuu yeroodhaan manaa ba'uu waan akkasii kana of qopheessuu isin gaafata. Awwalumaa galatti qarshii 8,000 kanan baradhe jechuudha. Qarshii diraama 8,000 inni kun egaa taaskii wajjinidha jechuudha. Taaskiin asii ba'ee achi dhaqu wajjinidhaan yeroo miilaan deemeedha kanan baradhe yeroo immoo taaskiidhaan yeroon taayimii bal'aa qabutti miilaan deemaa ture yeroon immoo taayimii bal'aa hin qabnetti immoo taaskiidhaan deemaa ture. Walumaa galatti birrii 8,000 yookiin diraama 8,000 nan baradhe laasensii kiyya fudhadhee galee. Kanaaf isinis akkasittiin qaxalee taatanii barattanii akka laasensii keessa fudhattan abdii guddaan qaba. Maaliif namoonni baay'een amma birrii 12,000 amma birrii 10,000 amma birrii 15,000tti irra deddeebi'anii barachaatii turanii jechuudha. Isa kana akka hin taanee fi dursitanii maal gochuu akka qabdan beekuu danda'u qabaattu. Isin jechuun jaalladhaa isinitti carraa gaariitti akka milkooftan abdii guddaan qaba. Achi keessaa immoo baatanii hojii hojjechuu qabdan akka hojjettan otoo hojjetiin dura shaakallee akka gootan asumaan dhaamsan isiniif dhaama. Ana akka kootitti hojii nan hojjechaa jirullee hojii nyaataadha. Hojii nyaataa bukkeetti immoo ijoollee mana barumsaa madaamiidhaan nan geessa. Asumaaf asittiin hojii argadhee jechuusaa wal bukkee hojjechaa jira. Waaqayyo naaf kadhadhaa isaa hafees immoo kan bira ga'uu isiniin nan jedhaa isiniif jabaadhaa waaqayyo isiniif hin kadhadhaa turtii gaarii isiniin nan jedha.